Ashamaar kafuun eekamultaan hordoftoota fi daawwattoota jirraa miidiyaa Neetwoork oduu isinitti himuu oduu galgala kanaa qindeeffachuun kan isinitti himu ani Misraa Bayaani hangafoota oduutiin eegala. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa buna qulqullinnaa fi baay'inaan oomishuun gabaaf dhiyeessuu qabna jedhan. Baatiiwwan sadan darban hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaaf birrii miliyoona 271 ol walitti qabamuun ibsamu. Boordiin biyyoolessaa paartilee siyaasaa beekamtii argachuufis kaffaltii dabaluu beeksise. Poorchugaal damee barnoota Itoophiyaa waliin tumsuun hojjechuufis fedhii qabaachuu ibsite. Yaa'iin BRICS 16ffaan Kaaznaatti geggeeffamaa jiraachuun ifoome. Kunneen hangafoota oduutii amma bal'inni oduu kennaa isinitti hima. Buna qulqullinnaa fi baay'inaan oomishuun gabaaf dhiyeessuun gahee abbootii qabeenyaa buna oomishanii fi qopheessan olaanaadhas jedhame. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dhaabbata Kibir Ilkee Aanaa Algeessachitti hojii bunaa qopheessan irratti bobba'uun daawwataniiru. Gudinichatti bara kana buna qulqullinnaan toonii 200 gabaaf dhiyeessuuf waliigaltee qabame keessaa tooniin 96 gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri daldalaa gudinichaa beeksiseera. Baatiiwwan sadan darban hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaaf birrii miliyoona 271 ol walitti qabamu waajjirri qindeessaa hirmaannaa uummataatiin piroojeektiin beeksiseera. Waajjirichatti hojii raawwachiisaan hariiroo uummataa fi koomishiniin Obbo Salamoon Daani'el akka jedhanitti bara baajataa 2017 hidha haaromsaa Itoophiyaaf birrii biliyoona 1.6 walitti qabuuf karoorfanneeras jedhan. Baatiiwwan sadan darban birrii miliyoona 271 ol walitti qabamus eeraniiru. Bara baajataa karoora qabame milkeessuufis xiyyeeffannoon kan hojjetamus ta'us ibsaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa paartilee siyaasaa beekamtii boordichaa argachuuf kaffaltii duraan ture irratti dabaluu beeksise. Dabalata oduu kana lammisirratti dhiyeessa. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaadhaan kaffaltiin paartileen siyaasaa beekamtii argachuuf kafalan ol guddisee jiraachuu beeksisuudhaan paartileen siyaasaa jijjiirama sanadaa agarsiisan duraan qarshii 30 kafalan gara qarshii 5,000tti ol guddisuu fi paartileen siyaasaa seera qabeessi tokko boordii filannoo irraa beekamtii yeroo argachuudhaaf qarshii 100 kan kafalaa ture amma gara qarshii 15,000tti ol guddisuudhaan beekamtii guutuu argachuudhaaf ammoo qarshii 200 kan kafalaa ture amma gara qarshii 30,000tti ol guddisuudhaan kafaltiin kunis onkololeessa 10 bara 2017 irraa eegalee hojiirra kan oolu ta'uu boordichi guyyaa kaleessa beeksiseeti jira. Gabaasni kan Addis Istaandaardiiti. Ministeera barnoota Profeesar Biraanuu Naggaa ministeera dhimma alaa fi tumsa Poorchugaal Nuunoo Saappaanoo waliinis mari'ataniiru. Dhimmoota tumsa barnoota biyyoota lamaanii caalmatti cimsuu irrattis mari'ataniirus jedhame. Poorchugaal damee barnoota Itoophiyaa keessatti hirmaannaa qabaachuus akka qabdus Profeesar Biraanuun ibsaniiru. Poorchugaal barnootaa fi damee biiroon michooma Itoophiyaa waliin qabdu caalmatti cimsitee itti fufuus fedhii qabaachuu Nuunoo Saappaanoo eeraniiru. Itoophiyaaf carraa barnoota bilisaa kennuu fi guddisuufis fedhii qabaachuu kaasuun ragaan ministeera barnootaa irraa arganne ni mul'isa. Oduu biyya alaatiin. Yaa'iin BRICS 16ffaan Raashiyaa magaalaa Kaaznaatti geggeeffamaa jira. Ministeerri muummee Federaalaa Dimokiraataa Riippubilika Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi jilli hooggantoota isaaniin durfamu yaa'icharrattis hirmaachaa jiran. Hooggantoonni fi ministeerri dhimma alaa biyyoota garaagaraa yaa'icharratti hirmaachaa jiraachuunis jedhameera. Yaa'iin guyyoota sadiif geggeeffamaa jiru kun dhimmoota hariiroo dinagdee fi tumsa teknooloojii biyyoota miseensa dhaabbatichaa haala caalmatti ibsuunis kan danda'amu irratti kan mari'atamus ta'us ibsameera. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni BRICS haaraa kan ta'anis Emiroota Arabaa Gamtooman, Iraan, Gibxii fi Suud Arabiyaa yeroo jalqabaaf yaa'ii kanarrattis hirmaataa jiraachuus jedhamaniiru. Yaa'ichaan cinattis marii waloon hooggantoota kanaaf geggeeffamaa ta'us eerameera. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota jirraa miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qindeeffanne asumarratti goolabna. Oduu faana kan isin faana ture ani Misraa Bayaani. Qophiin afaan jirraa miidiyaa Neetwoork irraa itti fufuu gama kootiin nagaatti.